Maalim nanu battu ati garuu yoo maal jedhe siigala maayoo maal jedhe siigala duu maalif duutariyaa kan qabu sitti himna hiriyaa maalan hiriyaa si ta'uu danda'u argifadhu anichuudha halkan iddoon buluun beeku si bukkeen bula guyyaa si bukkeen oola maalif jaalala koo naannoo banne garuu bukkisee masi bira kaadhoo onnee koo fudhattaa siruma isaa onnee tokkoon qaba onnee tokkoon nama tokkoon jaalladheen jira maal isa yoo dhiiste maal rakkoo qaba maalif dhiisuu hin dandeessu annama mini nan gurraachee moo nan diimadhe nan dheeradhe Like akkasumatti tasgabbaa'eeti namni tokko nama tokko jaallata kanaaf iyyuu na dabarsi. Na dhiisteen deemin siin godhamu yoo siin godhu ta'e tuu naan jetta gaa. Jiruuf jireenya kana. Haadha koo maal akkamitti iddoon ciisutti na dhiiste tokkicha cireenaan keessoo hin mamaanni. Dhalagee dagattee ani hagabu naacha. Naan dura naasofsiisi. Naan dura naasofsiisi. Obboleessa kootiyaati. Lakkiyaa. Maa kootiin. Naman jaalladhudha. Nama hedduu jaalladha. Haadha kooti qabaadamma haadha kooti. Naamusi barbaachisaadha. Maal jechuu barbaadde? Waan isee wajjinaa soo barbaaddu ana wajjinaa isiin jaalallee kooti waan ta'eef tarii walitti dhufeenya biraa qabdu yoo ta'e ibsi. Jaalallee koo haadha kooti maal ishee jettee na deesse kanaan ani dhagaa jiru kun dhugaadha. Maal namummaa kana gawan eessatti daa'ima qabaadha maal taateetti? Isa ijoollee seenaa lafa isin yeroo umurii isinitti godhatan hin beeknu yeroo isinitti waan akkasii gootan hin beekani. Amma waan haqa jiru natti. Siif isa gidduu waan jiru. Baali dhiisi booba maalet amma isa kana ndeenyette miti akkasuma qaala nama kaaduu maal haadha kee na kaadda. Sijiide miti sababa kanaaf jaalallee koo irraa addaan na baasta miti. Na dhaggeeffadhu. Yeroo isaan na dhaggeeffadhu. Ani baratti haati ilma ishee gamtu keessa jiraachuun barbaadu. Dhugaa jiru natti miti yoo ilma keetii ta'e natti rakkoo hin qabu. Ilma koo miti laa namni kana gahu akka maqaa inna kaaddaayii dhala kee kaaddaayii jettee na deessan na kaaddaa maalimma maalan si godhe haadha koo maaloo haadha biraammoo isaan fidun haadha biraammoo isaan argadha haadha biraammoo sila yuunatu dogooree si hojjennee yoo ta'u haadha biraa isaan argite miti argite siin qoricho immoo garaan immoo kana caalaa immoo siin qoricho caalaa waan sirra hin deemin hafe dhaggeeffadhu akka kanatti deebtu sin barbaadoon. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii miliyoonninniiti. Qophii keenya miliyoonninni har'aa keessatti keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophicha qopheessuun kan isin waliin turu ambadhaatota akkalaati. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Yee akkam turtiin? Turtiin baay'ee bareeda. Daawwattoota koo waliin wal bari. Tole ani maqaan koo Waaqan boon jedhama. Maqaan abbaa koo Lukkuu jedhama. Yeroo baay'ee Lukkuu jecha jedhu kana namoonni gara daanqootti hiikkatu. Haa ta'u garuu sana miti ture hiiknisa. Akka biyya keenyaatti maaltu jira beektaa guduruu keessaa torban guduruu kan jedhamutu jira. Guduruun ilmaan torba qaba. Ilmaan torba sana keessaa looyyaa, handaarsaa, maloolee, lukkuu jecha sirba. Akka kana torba beektaa waan sun. Ilmaan guduruu keessaa isa tokkodha jechuudha abbaan koo. Ijoollee guduruu keessaa lukkuu sana keessatti dhalate. Yeroo baay'ee yeroo Waaqan boon lukkuu gaafan jedhu bakka garagaraatti gaafan himadhu hin kolfu beektaa namoonni gaafa kolfan rakkoon qabu maaliif namni akka beekutti hubata. Garuu hiikni maqaa sanaa waan seenaa qabudha ture nuuf waan yaadannoo ta'uudha jechuudha malee waan sana faana waliin qabatu. Kanaaf atillee akkatiin kofallee jedheen dursee sitti. Waaqan boon gama tiktookiidhaanii diraamaa gaggabaabaa kanatti hojjettu mi ati kanatti barattee baate aartiidha moo dandeettii qabduudhaan gara kanatti dhufte barnoota kee waliin wal sima? Okay, aartiin barumsa koo miti. Garuu kennaa koo ta'ee yaada jechuun kennaa kee hin beekta beektaa of keessatti jechuudha. Barumsa kanan baradhe kompiitar saayinsiidha. Kompiitar saayinsii baradheen xumuree yuunivarsiitii Mattuurraa.
garuu aartii kana uumamumaan kennaan akkasii na keessa jira jedhee mayyaada. Maaliifi gama sana faana wantoota wal qabatan hunduma isaanii na yaala ture. Asoosama faana wal qabatee, walaloo faana wal qabatee, waa tokko seenessuu, fakkeessuu baqa wanta kamillee nan fakkeessa. Wanta duratti yeroo waldaatti bakka mana barumsaatti diraamaa minaamin hojjetan galiin ijoollee xixiqqoo walitti qabeen irra deebi'ee hojjechiisa ture duratti jechuudha. So sanumarraatiin gara aartiitti ofii kiyyees immoo mana barumsaa gaafan galee garee sanatti dabalamee hojjechuu jalqabe. Mana waldaa keessattis akkuma kanaa hojjechuun jalqabe. Sanuma sana keessa yuunivarsiitii irraa gaafan giraajuweet godhee xumuru gara otuman hojii barbaaduun gara aartii kanatti seenee hojjechuu jalqabe jechuudha. Kanaaf aartii gara diraamaa kanatti dhufte ijoollummaa keerraa kaasee gara yeroo waldaa keessa hojjettudha jennee fudhannaa jechuudha. Mee aartiin siif maali? Aartiin anaafi waa baay'eettan hiikkadhaani aartii jechuudha. Hiika tokko qofaatti kennuu hin dandeessu beektaa? Akkuma akka isaa fi galitti hubata gatii ta'eef namni hundumtiyyuu jechuudha. Aartii jechuun jireenya jechuudha karaa biraa. Maaliifi waan keessa jirtu tokko kanatti ibsitu aartiitiin. Fakkeenyaaf ani maalan fakkaadha? Ati maal fakkaatta? Siin amma fakkeenyaaf qaama biraatitti yeroo san jireenya akkamii akka isheen jiraattu kana mul'isu aartiitiinidha. Si galeemi gadda kee, gammachuu kee, waan keessa jirtu kanatti ibsattu aartiitiin. Bifa walaloo haa ta'u, bifa sirbaa haa ta'u, bifa diraamaa haa ta'u, bifa kam keessatti illee aartiin hammatamu jireenya dhala namaa tokkoo kan baatudha. Kanaaf iyyuu aartii jechuun jireenya hawaasa tokkoo kan baatu jechuudhaan akka sanaatti hiikkadha ofii koo. Okay. Aartii kana erga yuunivarsiitii baatee baratteettamoo haaluma waldaa keessaan qabattee dhuftee tiinidha kanatti jirtu? Yeruma yuunivarsiitii jiru akkam ture beektaa? Hiriyoonni koo kan wajjin hojjetaa jirra turre. Garee kan wal faana qabnu jechuudha. Irsaanii baranii fireeshii ta'ee gibbii seenee giraajuweet godhanii bahan. Erga isaan bahaniiti waggaa tokko sana isaan faana hojjechaan ture dabarsanii natti kennanii sokkan akkan garee sana jajjabeesse akkan hojjechiisuuf jechuudha. Sana booddee mul'anni sana na keessa bulila ijoollee eebbifamanii achi baani hojii barbaadaa jechaan hin turre ani ofii koo jechuudha. Hamma dandeessan gara fiilm industirii gara koomediitti galaaminaamin jedhee akka kanaatti isaaniin illee haasofsiisaan ture achi ture jechuudha. Ofii koos immoo giraajuweet godhee ergan xumuree hawwiin koo inni guddaan artistoota jajjaboo kana argachuudha ture. Isaaniin argadhee isaan faana fiilmii koomedii garagaraa hojjechuu ture. Akkuma eebbifameen Finfinnee kanan jiraadhe ani bakka biraan jiraanne hojii barbaacha minaamin isa jedhan gibbii marraa gaafan dhufe asuman dhufe ani eebbifamee jechuudha. Sana booddee namoota tokko faana yaalii gochuu jalqabuuf ofii koo. Sana booddee badaa haga sanatti naan milkoofne namootaan quunnamuuni konfidensii mataa kootiin hin jalqabe. Sana booddee barumsattan dhufe. Ergan hojjechuu jalqabee booddee jechuudha. Barumsaan nan dhufe barachuun jalqabe. Short trainingii minaamin tokko fudhadhee jechuudha. Innaa ergasichaa barumsa sana gaan xumurree malee fudhadheera haga ta'e. Yeroo hedduu gama tiktookiidhaan kan anis argu raajii taateeti kanatti hojjettu. Mee raajii sobduu kana taatee yeroo ati namaaf kadhattu biyya alaa deemtu akkas taatu yeroo ati jettee namootaaf kadhattu bilbilaan kadhattuun arga. Mee raajii kana wajjin wanti walitti fidutu jira moo mudannoo qabda moo maaliifidha kanatti isaan irratti xiyyeeffatte? Raajii irratti kanan xiyyeeffadhe silumayyuu raajii keessaa kennaa raajii jedhu nan kabaja baay'ee maaliifi macaafatu kenne gatii ta'eef kennaa sana. Raajii sobduu kan jedhu garuu kabaju maaliifi akka macaafa qulqulluutti yoo fudhatte raajii sobduun raajiin jedhamtu sobduu jedhamti malee jechuudha. Macaafnis akka sanaatti nuu ka'a. Kanaaf amma kennaa raajii irratti hojjedha otoo hin taane raajii sobduu kan jedhu irratti hojjedha. Namoonni tokko kennaa raajiin kennaa dhadhanii akka waan intinitti warreen fudhatan jiru. Kanaaf isaan illee akka isaan hubatan kanan barbaadu kennaa sana irratti miti kanan hojjedhu sobduu sana irratti hojjedha jechuudha. Kanatti akkan hojjedhu kan na fide immoo diraamaadha sobduutiin kan hojjetamu surumti isaayyuu jechuudha. Aartiidha jechuudha karaa biraanis. Sigale waan sobaa tokko waan hin taane tokko fakkeessanii hin ta'a jedhanii kan isaan hawaasatti baatanii fidan. Sigale kana jechuun iskiriptii barraa'ee jira jechuudha. Iskiriptii isaan barreessaniitti fayyadaman sana ani immoo gara miidiyaattan fide. So raajonni sobduun kuni waan isaan godhan gochi isaan godhan sana isaanin akkeesseenidha kanan hojjedhu malee fakkeenyaaf hunduma isaa tiktaakii irratti bifa raajii sobduutiin kanan hojjedhu namatu naa kenna. Waan ta'e waan qabatamaa jireenya isaarra jiru tokko jechuudha. Raajiin abaluu akkas naan jedhe
mee bifa kanaan hojjedhume jedhani natti himu. Maqaa makoo Boodanaa Raajii Boodanaadhe Major One Prophet Boodanaadha. Normaalii maqaa sana namni baay'een gaafan iddoo garaagaraa deemu Boodanaa jedhu. Maqaa sana garuu Boodanaa hiika jedhu hiika mataasaa kan qabuunidha kanan itti kennu. Fakkeenyaaf Boodanaa hiika lama of keessaa qaba. Boodanaa kana jechuun waa tokko gaafa namaa gochuu barbaadu yookaan gubbootiin siigalee gubbootiin waan nama deeggaruu barbaadu tokko Boodanaa otoo siin jedhee namni tokko siigalee waa fidii kottu akka waan jechuu qaba. Kana jechuun tajaajiltoonni warri sobduun sun waa fudhatan malee waan jedhanii jechuudha. Boodanaa gaafa jettu tokko hiika kana qaba. Lammaffaa immoo Boodanaa kan jedhu kuni warra si'anaa akka waan jechuuti. Fakkeenyaaf tajaajiltoonni durii fi tajaajilli amma jiru garagara. Boodana jechuun warra si'anaa, warra amma ka'e, warra amma jiru isaan irrattidha jechuudha kan inni xiyyeeffatu. Mee tajaajila duriif tajaajila warra booda kana dhufan jettee kan durii akkam ture kan warra booda kana akkuma tamma jette kana namatu naaf kennaa jettee kanati irratti hojjechaa jirtu. Namooti sun itti raajame yookaan immoo sitti raajame raajoon nama gara buraayyuu kanatti heddummataniiru. Yeroo tokko tokkollee wantoonni ati dhageessu gaardii faa godhatanii warroonni deemanii jiru akka eegdota wayitti. Raajiin durii warri dur raajaa turan yookiin immoo warri waldaa keessa deddeebi'aa turanii ijoollummaa korraa kaasee naan illee waldaa keessatti kanan guddadhe raajii akka gaardii fayyadamee deemu argaan turre. Booda kana kan inni dhufe waaqayyotu isaaniin eegu moo raajota kana ittiitiin konkolaataa bitachuuf mana ijaarrachuuf tattaaffii isaan taasisaa jiranidha. Biyya alaa deemtaa miila qullaa kin deemtaa akkasii waan akkasiillee tiktookii kanarratti heddummata. Mee kun akkamitti ilaaltati hiriyoota kee irratti si irratti dhaloota booda keenya dhufan irratti immoo maal fidee dhufa jettee yaaddati? Dhimma raajota sobduu irratti ani gaafan hojii isaanii hordofu hunduma isaan kolfa beektaa maaliif erga waan sana irratti hojjechuu jalqabe icciitii baay'een na bira jira naan jechuudha. Erga waan sana irratti hojjechuu jalqabe even namoonni waldaa keessa jiran jaarsolii warri ta'an warreen humti isaan faana hojjetan naa ergu beektaa icciitii achi keessa jiru. Mee kana bifa kamiin irratti hojjetta kana bifa kamiin irratti hojjetta kan jedhu naa ergu. Hundan hojjedhu garuu baay'een of eeggadha. Tokko saayikoo namaa nan eega. Lammaffaa immoo namni hundi si hubatu. Sigalee wallaalaan jira namni dhoksaa dubbii keessa nan hubanne. Namoota sanaaf illee akka galuu fi danda'utti dhaggeeffataan deema. So buraayyuu fi naqamte baay'ee ulfaataadha. Baay'inaan achii dhufa icciitii baay'een isaa jechuudha. Warra durii fi warra ammaa kan gara godhu immoo waa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf dur yoo beekta ta'e baadiyyaatti waldaa dhaabu deemanii jechuudha. Warreen wangeela babal'isan. Warreen dhuguma wangeelaaf of kennan fakkeenya paasterii hiikti jedhu paasteriin tokko waldaa keessatti tiksituudha. Wangeelaawwi jechuun immoo dhaloota bakkee kan barbaadudha. Ergamumti isaaniillee garagara. Siigaleemi amma warri durii deemanii lafa wangeelli hin geenye geessisu baadiyyaa keessatti. Gaafa waldaa dhaaban immoo maqaan Yesuusiitu bakka sana jira yoo ta'e biraanchii maqaan Yesuusii hundeessu. Hundeessanii waldaa haadha maqaan Yesuusii kan jedhamtu jala galchanii galu. Ofii isaanii jechuudha. Deddeebi'anii immoo waldaan sun maalirra akka geesse hubatu. Lammaffaa warri durii yoo namni tokko beela'ee jira yoo ta'e nyaachisu. Kophee dhabee yoo ta'e kophee baasanii kennuufi. Warra ammaa immoo yoo fudhatte lafa wangeelli hin jirre miti. Buraayyuuf naqamtee keessumaa lafa wangeelli itti babal'ateerudha yoo ilaalte jechuudha. Fakkeenyaaf kun waldaadha kun waldaadha. Wangeelli babal'ate miti kun. Sigalee dhuguma dhugaatti wangeela babal'isuu barbaadan yoo ta'e Sumaalee lafa wangeelli hin geenye deemanii kun Beenishaangul Gumuz keessa deemanii baadiyyaatti waldaa dhaabuu qabu. Waldaa isaan dhaaban immoo waldaa dhuunfaa miti. Waldaa suura isaaniitiin maxxansan miti. Sigalee waldoolee achi jiran akka haadhaatti jala galchanii deemu. Wangeela babal'isuu jechuun anaaf lafa wangeelli hin geenye geessisuudha malee magaalatti as waldaa kan akka kiyyatti biizineesii tokkottan fudhadhaan. Yeroon hojii barbaadu tokko namatu waan ta'e naan jedhee ture. Amantiin kee maalidhaa jedhe. Protestaantiidhaan jedheeni. Erga akkas ta'eeti maaliif hojii barbaaddaree naan jedhe. Maal godhureen jedheeni. Maal waldaan banattu tokko hojjaa qabdaa jedhe. Sirraa deeman mootii jedhe nama amansiisuu dandeessaa. Maa waldaan banattu maa hojii barbaaddaa jedhe.
Otoo ta'ee anumti akka ta'e yaada ture yoona kana sadarkaa kanarra hin jiru ture jedhee yaada yeroo gaardiidhaan akka kanaatitti deemu hin jiraata ture jedhee man yaada. Gaafii kanatti illee kaastee turte waa'ee gaardii faana waaqayyotuun eegummoo minaamin kan jedhu kaastee turte. Wangeelli maa dhabeetta waaqayyo tiksee kootiidha daawwittu. Faarfataa Eeliyaas Gabulaa beektaa ta'e dhimma kanarratti barsiisa cimaa lafa kaa'ee ture. Yeroo dabbee tiktaakii kiyya irratti waan Eeliyaas jedhe sana fayyadamee hojjedheera anillee. Jarri suni jedhe macaafatu jedha gatii ta'eef waaqayyo tiksee kooti iddoo jedhu lallabumoon dhiisu jedhe. Isaanii fi tikseen biraa erga jiraate maaliif waaqayyo tiksee kooti jedhanii lallaburee bira darbuu qabu jedhe. Sigalee waaqayyo tiksee kooti jedha daawwitu tochuudha. Sigalee kanaaf erga waaqayyo tiksee kee ta'an akka kiyyatti tajaajilaaf gaardiin hin barbaachisu. Maafi wareegamiin dhugaa sana too himtu wareegamte yoo ta'e silumayyuu kiristaanni tokko otoo lallabu yoo wareegame akka gammachuutti fudhata. Kiristaan ani beeku jechuudha. Sigalee kanaaf iyyuu gaardiin suni ittiin of jajuuf yookiinis immoo hattuudha baay'ee gaardiidhaan kan deemu warra waa hatan warra waan garagaraa godhan namoota of sodaatan. Sigalee kiristaanni tokko immoo waaqayyo irratti erga of amanee nama sodaachuun qabu. Macaafni maal jedha beektaa? Nama fooniidha nama akka keessaniidha nama foon keessan ajjeesee lubbuu keessan ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Garuu isa lubbuu kee foon kee balleessuu danda'u sodaadhuudha. Sigalee kana jechuun isaan garuu kan isaan sodaatan nama dhaggeeffatu nama sodaataniitudha jechuudhaan isaan gaardiidhaan deeman. Kuni akka kiyyatti wanta macaafarra hin jirre qajeelfama macaafni nuun keenya dhufaa jira. Amala sobduuti gatii ta'eef gaardii fayyadamaniin jedhaan akka kootti. Kanaafiyyuu zayitii dibataa jedhanii bishaan dibataa jedhanii suura isaanii poosteratti baasanii fayyadamuu dhiisanii wangeela qofa haala labanidha. Akkasuman jedha gaala zayitii gurguramu kana bishaan gurguramu kana anumtoo tola gabruu gubu waraabee gurguree natti tola yeroo tokko jechuudha. Maaliifi qaala'insa jireenyaatti rakkatanii ta'uu danda'a baay'ee jireenyi si'ana maal naman goone waa baay'ee nama godheera beektaa. So zayitii gurguruu bishaan gurguruu kana macaafatu eeyyamee toon taane qaala'insa jireenyaarraa kan ka'e itti galan jarri jechuudha. Dhugaa isaa haasa'uuf. So akka macaafa qulqulluu irratti zayitiin gurguramee jiru. Sigalee teessoon gurguramee jiru. Tokkolleen agartuu macaafarraa gurgurameera kan jedhu jechuudha. Yesuusis hin gurguranne ergamoonnis hin gurguranne. Kanaafiyyuu wantichi dogoggoradhaasi jechuu barbaadeen akkuma ati kaasteeyyuu suura poosterii minaamin faana wal qabatee immoo silumayyuu macaafarraa otoo suurri hin barbaachisa ta'e macaafarra maaliif suurri hin ta'e? Suurri jira amma macaafa qulqulluurra. Suurri tokkollee hin jiru. Suurri barbaachisaa miti mana amantaa keessatti akka yaada kootti jechuudha. Mukaan suura tajaajiltootaa miti. Suurumti gooftaan Yesuus iyyuu suurri Phexros faayyuu nuun teenye. Sigalee kanaafuu barbaachisummaan qabu wanti sun. Kanaaf tiktookii irratti hojjettee jechuudha. Kanaafiyyuu dhaloonni gama sanaan akka irraa baratu. Sigalee namoonni tokko immoo warra sobduu kana gaafa argan amantaa namaa warra arrabsan jiru. Si dhimma sanaa irratti jechuudha. Arrabuma sirrii warra arrabsan warri pheenxee akkasidha warra akkasidha kan jedhan jiru. Kan mormaa jiru garuu unuma warra pheenxeeti warra amantii sana keessa jirutu iyyuu sobdoota sana isaan morman nutuu mormaa irra. Kanaaf dhaloonni waan akkasiirraa akka of eeggatuuf jechadha. Yeroo tokko immoo abbaa manaa taatee caqcaqaa wangeelaawwiidha. Yeroo haadha manaa kee wajjin wal loltu kanatti wangeela qabattee lafaa ol kaatu tokkollee argeen ture. Isheen illee yeroo si loltu kan isheen wangeela qabattee abbaa manaan koo akkas na godhee jettu wayii argeen ture. Gama yuutuubiidhaan ta'ee garuu tiktookii irratti hin argee mee ati kana akka yaada keetitti yookaan akka achirratti hojjette irratti yeroo wal lolan wangeela qabatanii elaa yaa waaqayyo jechuun kun sirriidha durumaa kaaseetu jira moo yeroo dhiyootti kan eegaledha jetteetu kanatti irratti. Wantichi guutuudha tiktookii irraa argite malee nuni tiktookii baay'ee an dhiyoodha kanan gara tiktookiitti dhufe ji'oota muraasa reef jechuudha waggaallee guunne. Dura yuutuubiin jalqabeen yuutuubii irratti koomedii dhedheeraama jalqabne koomedii jalqabne karaa egeree miidiyaa jalqabne achirraa gara mo'aa tiiviitti dhufne mo'aa tiiviirraa gara obboroo miidiyaatti dabarre noormaali kun hundisaa koomediidha. Sana booddee gara tiktookiitti dhiyoodha kanan dhufe jechuudha. Isumayyuu tiktookii yeroon bane jalqaba koomediyootuma hojjenne mureen beeksisaaf itti fayyadamaan ture. Kaayyoon tiktookii banuu kos kana ture. Garuu aayidiyaa gaggabaabaan gaafa na keessa dhufu hojjechuun jalqabe ofii koos jechuudha. Sanaafi yaadi atamma kaaste sun dheeraadha koomediin isaa jechuudha. Dubartii fakkeenyaaf guutuu isaa waan sitti mee koomediin suni ani haadha manaa biraan bakkeerraa shamarran faana akka tokkoon tatta'a ture.
isheetiin garuu nan dhoksa. Gaafan isheetiin galee dhoksu na shakkiti isheen garuu. Na amantis na shakkitis waanan jedhu immoo amanti. Sana booddee guyyaa tokko inni dhageesse beektaa otoon nama biraa janajjanuu mana keessa taa'e otoon haasaa jiru gola keessa dhaabattee na dhageesse. Akka naman dhageenyee maggaarrajaa jala galtee na dhaggeeffataa turte. Sana booddee dubartiin sun ogeettiidha. Abbaa manaa ishee kanan jaallatti loluun barbaanne. Maatii kiristaanaati immoo. Amantii kamillee haa qabaatu garuu akka koomedii sanaatti maatii kiristaanaati. Sana booddee ogummaa mataa ishee fayyadamte isheen. Abbaa manaa ishee otoo mufachiisiin akkamitti gara mataa isheetti deebisuu akka dandeessu ogummaadhaan si galeemi akkamitti akka qabuu dandeessu akkamitti akka dhoksaa kanatti himuu dandeessu itti yaadde. Erga itti yaaddee booddee gaafa abbaa manaan akka isheen dhageesse hin beeku. Sana booddee gaafa bakkeerraa gara manaatti galu teessee na eegde bittaa teessee na eegdeetu Waaqayyoon kadhachuu barbaannaa itti dhoksaan sun naan galle ture naaf akka isheen dhageesseettu jechuudha. Waaqayyoon kadhachuu barbaannaa gaafa jettu maal har'a moo dur kadhanna yoo dhiisne maal godhaan jedheen naan galle maaliif akka isheen akkas jettu jechuudha. Isheen garuu dirqamaan akka nuti kadhannu gooti. Gaafa dudubbattu warra haadha manaa isaanii mana kaanii bakkee keessa olii gadi deeman warra haadha manaa isaanii olii gadi godhan warran amanamne gaafattu hojii koo ture. Waaqayyootu itti meetu moo akkamitti akkas jettee kadhataa jirti miirri naasuna keessa gale beektaa bakka akkaataa buusu gaafattu ameen jedhi jetti isheen si gale ameen hin jedha dirqama koo gatii ta'eef jechuudha. Hojii koo gatii ta'eef immoo nan sodaadha. Ameen jechuun nan sodaadha giddiidhaan na jechisiisaa turte jechuudha isheen achi keessatti. Sana booddee ameen ergan jedhee booda hojii koo gatii ta'eef nan sodaadhe anis hin kadhannaan jedheeni. Kana jechuun waan facaaste hammatta akka waan jedhu wayiiti. Isheen hamminaan ergatti dhufte innis immoo shakkiirraa kan ka'e anis nan kadhadha jedhee waan sana kadhate. Sana booddee garuu isheen akka hojii keenyaatti ati nu dhagayyettee qajeelti. Atis dabaree kee abiddatti buusi bakka akkatti buusi jechaa turte. Eeyyeen ani aarii koofin jedhe si galee waasenna abaarte sun gatiin na xuxuqeeruu fi atis immoo keessaa nafiin jedheen abaare anis si galee gochichi gochaa sirrii miti. Si galee akka ergaa keenyaatti gochichi gocha sirrii miti. Maaliif yooma waan hamaan ta'ellee waan hamaa walirratti kadhachuun sirrii miti. Isheen ogummaa sanaa fayyadamtu malee. Dhaqnee immoo ibsa sana kennuuf ani erga isheen akkas jettee hiriyyaa koo bira fiigee deemeen haadhi manaa koo akkas jettee narratti kadhattee wayyoo bakka ana har'umayyuu akkam buluun beeku maalan godhaan jedhe. Maaloo miiteetti haadha manaa kee dhaqi dhiifama gaafadhu jedhe. Sana booddee dhaqeen dhiifama gaafadhee maalan jedheeni utuma balleessinees immoo kadhannaa akka kanaa walirratti kadhachuun gaariin turre kan jedhuun goolabama wantichi so akka sanaa ture malee akkati guutuu isaa hubattuu fi tiktookiin immoo gara barbaade kutee gatii gadhiisuuf koomedii keessatti yeroo baay'ee namni sin hubatu si galee viidiyoo dheeraa tokko iddoo sitti tole kuttaati. Iddoon ati kutte sun ergaa guutuu miti jaallattes jibbites viidiyoo dheeraarraa kutte taanaan ergaa guutuu ta'uu hin danda'u. Yeroo akkasii namoonni si arrabsan fa'aa jiraachuu ni malu. Kanaaf yeroo aartanii yeroo walitti mufattanii yeroo waa walirratti shakkitanii waan hin taane jettanii Waaqayyoo walirratti hin kadhatinaa. Garaa dhiifamaa walii qabaadha. Kun dirqama barbaachisa beektaa. Anillee fuune warra fuudheef hin barbaachisa. Ati amma aartii kana keessa turuu barbaadda moo barumsa fiildii barattee hojii kanatti fufuu barbaadda moo akkam gara fiilmii gurguddaatti seentee hojjechuu barbaadda? Aartii kana itti fufuun barbaadaan akka kiyyetti jechuudha. Garuu hojii aartii keessa wantoonni abdii si kutachiisan baay'een jiru. Otuma jiraatanii yoommoo wanti si keessa jiru sin teessisu beektaa. Fakkeenyaaf aayidiyaa tokko yoonarra otuma deemuu aayidiyaan naa dhufanaaf yaadi tokko jechuudha. Waanuma hawaasa keessa jiru. Fakkeenyaaf amma si faana toon taa'u waan ta'een qabadha. Waan hojjetamu tokko jechuudha. Dhiiseera otuman jedheeyyuu nan hojjedha waan sana. Borummoo waa biraan natti dhufa. Dhiiseera kana booddee aartii otuman jedhuyyuu nan hojjedha. Sigalee. Kanaaf hojii aartii kana kaayyoon koo itti fufee kana caalaa guddisee hojjechuudha. Fakkeenyaaf fiilm industirii mataa koo entertainmentii mataa koo qabaadhee sadarkaa fiilmiin Oromoo har'arra jiru olitti. Fakkeenyaaf yeroo baay'een fiilmii warra adii kana nan ilaala. Koomedii immoo Afrikaanota kanatu ittiin beekama baay'inaan jechuudha warra gugurraacha kana koomedii kan hojjetu fiilmii gurguddaa garuu warra adiitu hojjeta. Gaafumanni sadarkaa fiilmii biyya biraa fi kan keenya fa'aa wal bukkee qabee baalaansii godhee gaafan ilaalu baay'ee wal ganna. Kaayyoon koo inni guddaan waan adda ta'e tokko
waan adda ta'e tokko gara fuulduraatitti jechuudha. Har'a waan adda ta'e akka nuti qabanneen dhiyaanne kan nu godhu waan baay'ee jira. Haalli keessa jirru jira, siyaasni keessa jirru jira, ulaagaan jireenyaa ati keessa jirtu wantoonni si danqan baay'een jiru. Haalli immoo mijataa deema. Fakkeenyaaf kaleessarra har'a wayya. Har'arra immoo boru wayyaa dheeyyaata. Hammuma wayyaa deemu immoo guddataa deemta, yaadaan guddataa deemta. Wanti kaleessa dur naa dhufaa turee fi waan har'a naa dhufaa jiru garagara. Sigalemi. So gaafan achi olee fagaachaa deemu waan guddaan na keessa dhufaa deema. Har'ayyuu waa guddaan na keessa jira. Maatii mallee gaafan godhadhe kana yaadaan. Haadha manaa qofaan, ijoollee qofaan waan babbareedaa faamilii tokko keessatti wantoota hojjetamuu danda'an hojjedhee uummata kana waan fakkeenya ta'u. Akka manaatti fakkeenya rakkoo baay'ee mana keessa jira. Hawaasa keenya keessatti jechuudha. Mana keessa abbaaf ilma gidduu, ilmaaf abbaa gidduu, haadha manaa fi abbaa manaa gidduu, obbolaa gidduu rakkoo baay'ee jira. Wantoota sana maatii makootti fayyadamee gara fuulduraatti illee jechuudha. Haadha manaa koo ijoollee kootti fayyadamee aartii kana isaan barsiisee addatti jechuudha. Isaan barsiisee isaan faana haga dhumaa taga gaafan dulloomutti aartii kana hojjechaa jiraachuun barbaada. Mee dhumarratti aartii Oromoo keessa warra jiranii dargaggeettii ga'eessotaaf dhaamsa qabdu yoo qabatte? Dhaamsa ni qabu baay'eedha. Fakkeenyaaf waa baay'ee jira beektaa aartii kan Oromoo kana gaafa hojjettu waa baay'eetu si mudata. Hammuma beekaa qabnu wallaalaa qabna. Wallaalaan immoo siin eeggatu. Waan dubbatu gatiin beekneef jechuudha. Siin eeggatu. Baay'ee akka barbaade sitti dubbata. Beekaan immoo dafeen dubbatu. Dafee sittiin dubbatu. Ati waan beekaan siin jedhe otoon dhagayin jecha wallaalaatiin eelta yeroo baay'ee jechuudha. Wallaalaan kun immoo gara argetti gaggalagala. Isuma har'a jecha sirra kaayetu borummoo waa biraa ta'ee sitti dhufa. Maaliifi wallaalummaat ittiin taphata gatii ta'eef jechuudha. Aartii keessatti yeroo baay'ee wantoota ati gaariidha jettee hojjettu hojiin kee nama hunda gammachiisu. Ijoolleen aartii hojjetan kamillee jechuudha. Nama hunda gammachiisuu hin danda'an. Warreen sadarkaa guddaarra jiru jennu gammachiisuu hin danda'an uummata kana. Har'a siinan gammachiisa. Borummoo anatu gadda. Amma immoo aartistii konfidensii hin qabne yoo taate hojii uummataa gaafa hojjettu ayyoon sitti gaddi anaan gammachiisuuf hojjettamma immoo. Gaafa anaan gammachiisuuf hojjettoo situ gadda deebi'ee. Kanaaf ijoolleen hojii aartii keessa hojjetan tokkoffaa hawaasaan qabaachuu qabanii konfidensiidha. Konfidensiin dhibba keessaa dhibba waan hojjette itti amanuu qabda. Maaliifan hojjedhee ergaa maal qabaa? Hojiin koo sirrii moo sirrii miti kan jedhu erga xiinxaltee gara miidiyaatti fiduu qabda. Erga sirriidha jettee hojjettee sirrii madha hojiin keessun. Amma koomentii ilaalan hiriyyaan koo tokko jira. Wajjin kan hojjennu Shibbiruu jedhama. Hin arabeetta koomedii gaafa nuti hojjennu koomentii gadhee namni barreesseera taanaan bakka har'atti hin dubbattu satti. Aaraa oola. Shibbiruu maaliif aalta? Namni hundumti koo hojii kee jaallachuu hin danda'u. Waan hojjette dogoggora qabaachuus danda'a. Darbee immoo namni koomentii sana barreesse wallaalaa ta'uu danda'a. Otoo nu batiin. Yookaan jalqaba ishee ilaaleetu yaada kenna. Goolamni dubbii kee garuu dhumarra jira. Yookiin gidduu ishee ilaaleetu yaada kenna. Yookiin dhuma ishee ilaalee yaada kenna. By the way, namni yaada gadhee kennu yeroo hundumaa hojii kee guutummaa isaa naman ilaalledha. Jira mitire jaampi gochaa ilaaluu jechuudha irra utaalaa. Namoonni akkasii tokko koomentii kennuu dhiisanii bareeda. Yeroo kamillee jechuudha. Koomentii kennuu jechuun waan salphaa miti by the way. Waan salphaa miti. Irra deddeebitee xiinxalteedhaan itti koomentii kennuu dandeessu. Suura qofaa irrattidha kanatti akkatti ilaalte koomentii laattu malee viidiyoo tokko otoo ergaa isaan hubatiin namni hojii tokko hojjetu jecha tokko iddoo 3-4tti hiikkateet hojjeta. Afaan Oromoon immoo hiika baay'ee qaba. Hiika baay'ee gara hiikkateetti sii deema afaan Oromoon. Sigaleemi waan sanallee bitaan mirgatti ilaalee ka'ee yaada barreessuu qaba. Yaadi namootaa walumaa gala aartistoota ijoollota hojii aartiirra jiran kana cabsuus danda'a jabeessuus danda'a. Ijoollota ol dhufaa jiran kana immoo hin jabeessinu taanaan immoo bor sadarkaa guddaarraan hojii aartii namni gahu ijoollota har'a jiranidha. Fooyyessaa deema namni rakkoo qabaachuu danda'a. Dogoggoruu danda'a. Itti bilchaachaa deema. Itti fooyyeffachaa deema. Jabaadhuun otoo baay'ate keessaa bayi keessaa deebi jecha jedhu ilaalan ijoolleen hojii kanallee hojjetan otoo abdii kutachuu baatanii deeggarsa har'a argatanii dhabanii mul'ata isaaniirratti otoo xiyyeeffatanii dhuguma aartiin isaan keessa jiru sun mul'ataaf jalqaban yoo ta'e na keessa jira nan danda'a jedhanii jalqaban yoo ta'e hamma dhumaatti jabaatanii mul'ata isaanii sanaan falmuu qabu. Keessaa bahuun qaban koomentii ilaalanii
dhabuu ilaalanii yaada namaa ilaalanii jabaadhu nama jedhu dhabuu ilaalanii keessaa ba'uun qaban yeroo isaanitti jabaadhu jedhaman yeroo isaanitti guyyoota har'aa kana galateeffatan gatii dhufuu fi jabaatanii keessa turanii yaada jedhuun dhaamaan isaaniif. Hayyee affeerraa koo tole jettee asitti argamuu keef hedduu galatoomi siin jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.